Tole egaa akkam jirtu fayyaadhaa nagaa jirtu. Aan Muktaar Abdul Kariim jedhama. Har'aa fi mata duree hubannaa tokko isiniif qabadhee dhufe. Mata dureen kiyya kun barattoota haaraa leenji'aniif akka ka'umsaatti waan fayyadudha. Barattoonni bara kana eebbifamtan fi hojii barbaaddachuuf qophooftan fi milkaa'ina hawwaa achumaan immoo gammaddan jechuus barbaada. Egaa namni tokko erga baratee booda hojii barbaadu waanuma eegamuu fi waanuma ta'uu qabuusi. Namni tokko immoo eebbifames eebbifamuu baates yoo hojii hin qabaatiin yookaan hojii dafee hin qabatiin miirri gaariin itti dhagahamuu dhabuun amaluma namummaati jechuudha. Kun nama hundaattuu ni dhagahama. Namni hojii malee taa'uu hin barbaadu hin jaallattus jechuudha. Kanaaf miirri akkanaa kun immoo yoo nurra bubbule ta'e waa hedduu keenya miidha. Tokkoffaa ofitti amanamummaa keenya gadi buusa, konfidensii keenya gadi buusa. Inni biroo rakkoo ittiin sammuu akkasuma immoo dhiboo biroo illee nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf hanga hojii argannu akkamitti fayyaa keenya eeggannee obsaan turraa carraalee hojiirran illee akkamitti hordofuu dandeenya waan jedhu kan sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxiilee kanniiniif ka'umsi barreeffama kan maxxansa Forbes barattoota akka eebbifamanii ta'aniitiif qophaa'e irraa kan fudhatamedha. Haaluma kanaan egaa warri hayyuu akademii afaan Oromootti hiikanii maxxansan isa isaan isiniif gabaabsee dhiyeessuu barbaada. Inni jalqaba tokkoffaan sagantaa guyyaa guyyaa hin dhiisinidha. Eebbifamnee hojii battalatti argachuu dhabuu dandeenya. Hojicha battalatti dhabne jennee waan sanarraa fagaachuu hin qabnu jechuudha. Waan sanarraa fagaachuu hin qabnu. Fakkeenyaaf qulqullina keenya eeggachuu, qaama keenya dhiqachuu, ganamaan kaanee ispoortii hojjechuu, iddoolee kanaan dura deemnee bashannanuun nurraa eegama jechuudha. Wantoota akkanaa kan hojjechuun maal nurraa balleessa? Miira hojii dhabdummaatiin akka miidhamne nu taasisa jechuudha. Miira hojii dhabdummaatiin akka miidhamne nu taasisa. Inni lammaffaan hojiilee hariiroo kee siif cimsuu danda'a hojjechuudha. Egaa keessattuu yeroon kun yeroo itti maatii, fira, hiriyyoota adda addaa bakka adda addaa deeman jiran deemnee itti dubbisuu qabnudha. Hojiin hanga argamu mana taa'uu qabu. Naannoo keenya qofa taa'uu qabnu jechuudha. Socho'uu qabna. Hiriyyoota keenya bira deemuu qabna. Firoota keenya bira deemuu qabna. Maatii keenya bira deemuu qabna. Maaliif wantoota kanneen yommuu raawwannu neetworkii keenya bal'isna. Carraa itti namoonni odeeffannoo itti argatan nuu dabarsuu qabantu jira. Maaliif dhuma keessayyuu hiriyyama keessayyuu sadarkaa irra jiru eebboon keenya namni hin beekne jiraachuu malata. Kanaaf konnekshinii keenya neetworkii keenya bal'isuu gahee mataasaa danda'e qaba. Akkasuma immoo namoonni fira keessa jiran immoo kan yeroo keenya barbaadan jiru, kan humna keenya barbaadan jiru. Namoota kanaaf humna keenyaa fi yeroo keenya kennuufi qabna jechuudha. Yommuu waan kana kennu immoo keessa keenyatti sammuun keenya ni bashannanna jechuudha. Mukaan yookaan immoo dipireeshinii keessa akka baanuuf carraa guddaan nu ta'a. Inni sadaffaan nama hojii qaban jiraachuu malu. Nama hojii keessanii walitti hariiroo qaba. Namoota hojii qaban sana ogummaan keenyaan waan waliif dhiyaatu yoo ta'e gargaaru. Namoota isa wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun maal inni carraa muuxannoo gaarii horachuu nuuf kenna. Muuxannoo gaarii akka horannuuf carraa nuuf kenna. Gama biraatiin immoo akka qaanqee yaada hojii haaraa uumuu keessa keenyatti uumuutiif karra nuuf banu mala jechuudha. Kanaaf namoota hojjetan bira oollee muuxannoo horachuun nurraa eegama. Afuraffaa irratti hariiroo hojii uumuudha. Kun maal inni namoonni hojii garaagaraa irratti bobba'anii jiran jiru. Namoota kanaatiin wal baruu qabna jechuudha.
akkasuma immoo namoota kanatti iftoominaan humna qabdu, hojii jaallattu, maal hojjechuu akka dandeessu sirriitti ibsuu fi sirriitti dabarsuu fi ni barbaachisa jechuudha. Maaliif namoota sanitti dandeettii qabnu, gosa barnootaa eebbifamu, yoom akka eebbifamu ragaa guutuu yoo kennaniif namoota sana sammuu isaanii keessatti waa keenyee jirra jechuudha. Pilaas immoo hojii qabnu, hojii hojjennu keessatti muuxannoon nuti qabnu isaan fayyaduu danda'u yoo jiraate dabarsuuf qabna. Qooduufii qabna. Isa sana qooduufiin maal inni ofii keenya gabaaf dhiyeessuu ta'a. Gabaaf dhiyeessuu qofa odoo hin ta'in immoo namoonni kun carraa tokko qabaatu jechuudha. Kunis maal inni carraan hojii jiran namni isaan dursanii bilbiluu fi dafanii kontaakti gochuu barbaadan si ta'a jechuudha. Kanaaf hariiroo hojii uumuun mala biraati. Inni shanaffaan tola ooltummaa. Hojii tola ooltummaa hojjechuun baay'ee murteessaadha. Maaliif hojii addunyaa kanarratti nama gammachiisu keessaa tokko nama rakkate, nama yeroo keenya, humna keenya, qarshii keenya hamma humnaa kennine bilisaan nama fedhii namicha sanaa kennine nama sana gammachiisu wanti nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf wanta akkanaa kana keessatti immoo hirmaachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Miirri jedhu akka nutti dhaga'amu adda siintaan immoo ofitti amanamummaan keenya, konfidensiin keenya daran akka dabalu taasisa jechuudha. Kanaaf hojii tola ooltummaa irratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa yeroo baay'ee mana taa'u baay'isinidha. Jaaffaan mana taa'u baay'isin gadi ba'ii socho'i. Maaliif yoo mana teenyu attachmentiin keenya yookaan sooshaal miidiyaa ta'a yookaan immoo televezyiinii ilaalu ta'a. Isaan kunniin immoo mana keessatti hin hidhanii haamilee keenya kan hojii barbaadu nurratti ajjeesaa deemu jechuudha. Kanaaf ka'ii bahi mana taa'anii gadi ba'ii socho'ii barbaada. Hojii akkasii sana yommuu barbaadnu wanta inni nu fayyadu tokko jira. Maaliif carraa namoota garaagaraatiin ittiin wal arginu wanti nuuf uuma jechuudha. Kanaaf mana yoo teenye immoo wantoonni kun sammuu keenya hidhu jechuudha. Asechansi immoo yoo manattis deebine miidiyaa hawaasaa fi televezyiinii irratti yeroo dheeraa fixuurra gara kitaaba dubbisuu irratti yoo xiyyeeffanne gaarii ta'a waan jedhu. Kanaaf inni torbaffaan barnoota dabalataa barachuudha. Barnoota waan jennu kun waan dhumu miti. Barnoota eebbifamneen hojii dhabuu dandeenya, hojii argachuu dhabuu dandeenya. Haa ta'u, sana jennee abdii kutuu hin qabnu. Leenjii gaggabaabaa ta'uu danda'a, gosa barnootaa biroo ta'uu danda'a barachuu qabna. Kun maaliif gargaara? Tokkoffaa yeroon keenya hin qisaasu. Lammaffaa gosa barnootaa qabu irratti waa gatii haaraa yookaan immoo vaaliyuu haaraa argoona jechuudha. Kanaaf hamma danda'ame waan akkanaa kan hojjechuun baay'ee barbaachisaa. Keessattuu leenjiiwwan gaggabaabaa kan akka interpreneurshipii, kan akka languagii, ICT, computer skill, dhimmoota adda addaa leenjii gaggabaabaa kana fudhachuun baay'ee nu barbaachisa. Kun immoo kallattiin ta'uu danda'a, online ta'uu danda'a. Carraa argameen hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a waan jedhu kana ibsuu barbaada. Har'aaf turtii qabnuuf ulfaadhaa jechuu barbaada. Yeroo biraa mata duree biraatiin walitti kan deebinu ta'a. Waan nuufsaan dhaggeeffattaniif galatoomaa jechuudha.